garako birbirna gote sakitungiya angaro garango bayise hawa ija kee kololaa sanaan waraantee bifa kee bareedaan qalbii koo boojitee amala kee dansaan kan kee na godhattee booji'ameen jira harka laatadheera kunoo giiftii kan koo qabaa jaalala keef an jilbeenfadheera garako birbirna gote sakitungiya marwaya jalali se basabafe anan ko barate site sakitungiya dhaabbata bareedaa lookoo akka birbirsaa ijji kee barbadaan gootummaa kee ibsa bisti kee magaalli itti ida'amee anaan nagaggabsa yaa bareedaa gurbaa goofaree filaatti suuqqattee akka nama rartuu yeroo nansi argu marxoo marxifattee gubaan jaalala kee waxalee na waadee waan biraalleen fedhu ansuman barbaade. anis filannoon koo suma qofa giiftii haadha simboo akka kan kootaatu yeroon taa'ee yaadu nan gammada aboo akkan si jaalladhu gubaa jaalala keef waanan ta'aa jiru si qofa mitiin bar hunduu yoona argu fuula koorraa baru adda kiyya gubbaa katabamee jira akkan si jaalladhe kana hunduu beekaa ani kan koo miti qaatan sittoof laadhe hoggantuu miira koo to'attuu waa maraa qalbi qabeettii koo sinna gaha garaa yeroon si in yaadu abdiinatti horaa fageenyaan jiraachuun yeroof nama qoraa giiftii koo bareedduu hedduu si yaadeera mee malanaaf maliyessa tola garraa jaalalli koo siyaadera kichuu addaan baanee mugaera qilleensi foolii kee barseera mugaera olluumi kee fuudhee daraareera goota koo bareedaa isa hundanaaf caalu si argachuuf taanaananoo omaanilu baay'ee si yaadeera amman jedhuun oli gaafan gabaa dhaqu ana duukaa bu'ii koon na bira oole warri koo hin beekan kanaafuu eeggadhu suutana hordofi yaaddoo keenya baana naaf goottu waan ofi. Namni fagaatulee yaadni koo si biraa kola qabuu malee barreessee dhufaa. giiftii bareedinaa qalloo mudhii soonsaa qalbi qabeettii koo na eeginan dhufaa si argeen furadhaa yaaddoo jaalala koo yeroof illee ta'uu wal arguun gaariidhaa obsa wal baafachuuf isa fuulduraatti karoora qabannee bultii ijaarrachuuf nan dhufa na eegii jaalallee ganamaa ishee ija kuulaa kan anaaf uumamtee ishee gitan qabne kan kaarruun balbalaa waan fedhe haa ta'uu gaaras bu'ee bahee caccabsee daggalaa mee tolee naaf jedhii si fudhee tangalaa baay'ee nu miidheera jaalalli halaalaa. Tolee bareedaa koo jaalala koo dhugaasi waliinan gala akka haadha manaa si kunuunfachuudhaaf an waadaan siif gala. Yoosankaan kootu diidee birbiriin gadoofaa dhi'ee jimma buusanii kaaluu yawaadee kokkaa yoo jaartiin lafuu diidee wanta koota kuukaa dhi'ee shakkee fuudhanii baadu. ogeettii koo wallaantu onnee koo utubduu qaama koo anillee sin jaalala sooree si gammachiisuudha koollee karoorri koo si fudheetan bada hunda duraa dhoksee kan fedhe haawdeessu waan fedhe hasaasee nuti ni unanna jaalala isa dhugaa isa yoomuun kufne feenu dambaliinee ogummaadhaan daakna galaana jaalalaa isa hin quufamne. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Bareeduun tala maaltunaa malaa dhufeessi fuudhaa warra eegalaa. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Kun
Qophii dambalii jaalalaati hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan OBN baay'ee isin jaallanna. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin akka qabu jecha qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa har'aatiin walaloo baay'ee bareedaa ta'e kan dargaggoon lamaan shamarraniif dhiirri jechuudha. Bifa wal jalaa qabuutiin jaalala isaanii ittiin ibsatan isin biraan geenyeerra. Keessaa'uu dargaggeessii fi shamarran wal jaallatan akkamittiin akka waliif ibsatanii fi yaada isaanii gara fuulduraati kan isaan ibsatanii turan jechuudha. Kanneen wal jaallatanii walirraa fagoo jirtan keessaa'uu akkamitti wal arginaa eessatti immoo wal arginaa jettanii kan yaaddoo isinitti ta'es hin dhabamtanii. Egaa kanaaf immoo falli hedduutu jira. Egaa karaa sooshaal miidiyaa namni wal arguu danda'a, bilbilaan wal quunnamuu danda'a. Dabalataanis immoo geejibnis immoo mijataadha. Kaan immoo akkuma walaloo keessattuu kaafnee turre gabaadha keeyyuu wal arguu danda'a. Yeroo seen bishaan waraabdustuu kaaboo egaa gara baadiyyaa kanaatti wal arguu danda'a jechuudha. Gabaas dabalatee egaa haala akkasiitiin namoonni wal jaallattan miirri jara kanatti dhaga'amu isinitti sinuma dhaga'ama waan ta'eef jechuudha. Haala akkasiitiin jaalala waliif ibsachuunis waan gaariidha. Jaalalli keessan akka milkaa'ee gara fuulduraatti bultii horatanii waliin jaartan isinii hawwina nuti illee gama keenyaani. Qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa haala akkasiitiin eegalleetii jirra. Qophiilee hedduu qabna ammas isin hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra. Jalalee machuuko kophaa konjiraa. Yeroo baay'ee dhiironni gaafa shamarran jaallatan jaalala isaanii himachuudhaaf yookaan immoo shamarrii sana gaafatachuudhaaf hin qaana'anii yookaan immoo hin saalfatanii darbee namoonni saalfatan akkuma jiranitti ta'ee jechuudha. Shamarreen tokko garuu jaalalli gaafa ishee qabu jaalala sana nama jaallatti sanaaf ibsuu irratti ebeluus hin jaalladhaa jechuu irratti gaa akkuma safuutti wanti ilaalamu jira. Nagaa hawaasa keenya keessatti baratamaa waan ta'eef shamarranii sirni yeroo dheeraaf tures dhiibbaa sana uumeera jedhee yaada. Yeroo dheeraadhaaf sirni ture egaa shamarran golama keessatti hojii mana keessaa wal qabatee dhiiratti ba'anii dubbachuu dadhabuun kun wanti kun akka baratamu godheera jedhee yaada. Kanaaf jaalala isaan keessa jiru ifa baasanii dubbatachuu irratti hanga irraatti rakkoo uumee jira. Kanaaf egaa falli isaa maal ta'u jetta akkuma warra dhiiraa shamarreen tokkos anis jaalladheera jaalala keetiin qabameera jettee haa himattu. Ta'uu qaba ture silaati himachuu danda'uu qabdi turte maaliif namni nama jaallate wajjin jiraachuudhaaf dursee keessa saadhaa baasee akka jaallatu sanatti himachuu danda'uu qaba. Sanaaf furmaata kan ta'u immoo dubbatachuu qofa. Dubbatachuu gaa shamarreen jechuun dubartoonni baay'ee gamnoota. Oromoon gaafa mammaakuu humni kee humna bishaanii malli kee mala dubartii siifa ta'u jedhee mammaaka. Akkasittiin kan nama eebbadha. Inumaa kun mammaaksayyuu duwwaa miti. Egaa kana keessatti dubartiin mala beekti. Nama jaallattus gaafa nama sana jaallattu afaaniin itti himachuu haadhiistu malee wantoota adda addaatiin akkasa jaallattu itti himatti jechuudha. Inni yoo dubbisuu danda'e yoo miira ishee beekuu danda'e jechuudha. Sirriidha. Dhiirris miira sana beekee wantoota shamarran irraa mul'atu jira. Yeroo jaalalaan qabamanii. Gaafa jaalalli isaan qabu. Dhiirris waan sana beekee gaafachuu danda'u qaba jedhee na yaada. Itti maa jirti jechuudha. Haala isheerraa waan dubbisuu danda'u qaba. Waan argu qaba. Sana ka'umsa godhachuudhaan itti adeemuu danda'a jedhee yaada. Kana baate jechuudha. Fardis kunooti. Dirreenis kunooti. Waan akkasii fakkaata jechuudha. Maalumaafuu shamarreen tokko gaafa jaalalaan qabamtu mallattoo seen agarsiistutu jira yookaan immoo warra dhiirotaaf jechuudha. Gaafa durbi tokko yookaan shamarreen tokko si jaallattu waan ishee irraa argitee na jaallatteeti jettee akkati murteessitu wantoonni si taasisan danuutu jira. Wanti kun maalinni jechuun keessan hin oolu itti dhiyaadha.
Shamarran dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhiyaachuuf aadaa fi safuun baay'ee isaan danqa. Kanaaf jaalala ibsachuuf dhimma uumuu yookiin mallattoo agarsiisu malee fuulduratti akka argame miira isaanii baasanii hin himatani. Kun immoo dhiirota baay'ee dogoggorsiisa. Yeroo tokko shamarroonni utuu hin beekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Shamarranis dargaggoo jaallatanitti jaalala isaanii ibsachuuf baay'ee dhibamu. Egaa shamarreen tokko yoo dhiira tokko jaalalaaf feetu mallattoo akkamii calaqqisiifti? Tokkoffaa ija hannaan si ilaalti. Utuu isheen irra deddeebitee hattee si ilaaltu yoo argite dhimmichi jalqabaa jira. Iji keessan nama hedduu keessaa baasee wal waraana yoo ta'e dubbii jabeessi. Kun qofti garuu ga'aa miti. Lammaffaa ammas maqaas waamti. Afaan ishee irraa maqaan kee deddeebi'ee dhufa yoo ta'e garaan ishee si bira. Nama biraa waamuuf jettee maqaa kee fayyadamti yoo ta'e onnee ishee seenaa jirta. Sadaffaa si waliin ta'uuf sababa uumti. Sababa adda addaa fayyadamtee si waliin ta'uu yookaan turuu feeti yoo ta'e ammas dhimmichi jabaachaa jira. Arfaffaa bakka ati oolti. Bakka ati bashannanaaf yookaan hiriyoottan kee waliin wal arguuf yeroo baay'ee feetu isheenis argamuuf baay'ifti yoo ta'e si waliin bashannanuuf kajeelu. Nama irraa addatti si waliin odeessuu barbaaddi. Nama yookaan hiriyoottan keessan waliin yeroo teessanii odeessitan isheen waan ati odeessitu irratti addaan xiyyeeffatti yoo ta'e keessumaa immoo yeroo morkiin ka'u si cina gorti yoo ta'e dubbii jaalalaatii irratti baradhu. Torbaffaan baacoo kee jaallatti. Baacoo ati baacoo hundumtisaa ishee kofalchiisa. Ija keessa si ilaalaa si dhaggeeffatti. Baacoo keettis gammaddi. Saddeettaffaan qaamaan sitti. Mudhii yookaan ciqilee yookaan barruu harka kee qabachuu feeti. Si bukkee taa'uu filatti. Xaba keessa yeroo kufaltu sababa barbaaddee laphee keetti hirkatti. Rifeensa mataa ishee harkaan fattaalaa si ilaalti. Saglaffaan waan ati feeti yookaan waan ati jaallatti. Waan ati jibbitus ni jibbiti. 10ffaan si waliin jiraachuu akka barbaadu sitti himti. Yoo intala obsa fixachiiftee amma isheen afaanii baafattee sitti himtutti eeggatte ati dhugaa dhiira jaalatamuu qabudha. Hin ariifatiin carraa isheef kenni. Kana hundumaa gootee yoo calliste hospitaala deemisa kattaa'ame. Egaa dhaggeeffattoota keenya shamarreen tokko dhiira tokko gaafa jaallattu mallattoo ishee irraa mul'achuu danda'u tarii namoonni hiriyummaadhaan gaafa walitti siqan mallattoo kanneen keessaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee waliin ta'uu waliin kolfuu waliin taphachuuf baacoo nama jaallattu qabaachuu dandeessa nama sana wajjiniin addatti odeessuu dandeessa ta'a jechuun jaalalaan osoo hin ta'in akkasuma obbolummaadhaanis jechuudha. Kuni hunduu mallattoo jaalalati jechuu baannus irra jireessaan garuu mallattoo kana agarsiisnaan dhugumattuu seensi jaallachaa jirti jechuudha. Warri dhiiraa kana xiyyeeffannoo keessa galchaati hin hookatis. Baay'ee gubamuun koonoolee beekta. Mallattoo kana iddoo baay'eetti argaan ture. Nama meeqarratti argaan ture? Mallattoo kana nama baay'eerratti argaan ture waan ta'eef. Waliin haasa'uudhaaf carraa hin arganne? Waliin haasa'uudhaaf carraa hin arganne. Anis mallattoo kana hunda hin beekne. Barru qalbiina fuute ejji danuu sirranna buute maalta alaata barbar lapheena gochuun jalqabde maarre halkan gorsaana bulchu maalta alaata barbar lapheena gochuun jalqabde maarre halkan gorsaana bulchu. Halkan natti jabaata na amanii ammoo baatullee nama feetes yoo gaafattellee qalbii fuutee narrarraasini
gaafii biraa natti hin kaasini mari'adheen dubbii fagooti tolee jechuun furmaata kooti dhaloonni koo kijibuu didaa kanatti feete nan si fidaa humna kiyyaa ol kan ta'ullee si waa dhabaa warra kadhullee walee boras kootu sanyii namaa boruu na fakkaate torbaan lamaa si jaalle jennaan natti hin boonine guyyaa beekamaa narraan oolini anas si barbaade si leellisa jechoota filee sitti weeddisa si jaalle jennaan natti hin boonine guyyaa beekamaa narraan oolini. ولا برو قلبي نفوته ولا برو قلبي نفوته اجدلو سر النبوته ما تالا تبربر لبينا قجون جلق بنار الكن قرصان ما تالا تبربر لبينا قجون جلق بنار الكن قرصان halkan natti jabaata na amanii ammoo baatullee nama feeteessoo gaafattellee qalbii fuutee narrarraasini gaafii biraa natti hin kaasini mari'adheen dubbii fagooti tolee jechuun furmaata kooti